Qafoo bilbila keessaniiti namni akka sagalee keessan isin waraabuu danda'u beektu isin yoo beeku har'a baradha aappii tokkollee osoo hin fayyadamin waan isin imo irratti namaan haasottanii fi messenjera telegiraama waanuma hundaan namaan haasottan namni qafoo bilbila keessanii qofaan sagalee keessan isin waraabuu ni danda'a jechuudha. Aappii tokkollee osoo hin fayyadamin akkasumallee koodii tokkollee osoo hin fayyadamin qafoo bilbila keessanii qofaan isin waraabuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu isteeppii amma isinitti argisiisu kana ilaaltanii namoota sagalee keessan dhosaan qafoo bilbila keessaniitiin isin waraabu ifirraa baasuu ni dandeessan akkasumatti formaat ofirraa godhuu ni dandeessan isteeppii baay'ee salphaa ta'een akkamitti kan jedhu bal'inaa waliin ilaalla. Nagallee hin daganne akkam nagaa jirtu baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama akkasumallee warreen gara peejii Oxygen Media Networkiitiin hordofaa jirtan follow gochuun maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha amma kallattii maan karaa barumsaa isin dabarsa nafaana bu'a. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jirra akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale bilbila keenya qafoo qofaan akkamitti namni sagalee keenya nu waraabuu danda'a viidiyoolee akkamitti nu waraabuu danda'a isteeppii baay'ee salphaa ta'e namni si waraabuu danda'a jechuudha akkamitti kan jedhu bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a kanaaf aappii tokko osoo hin fayyadamin seetiingii bilbila keenya qofaan nu waraabuu danda'a jechuudha namni kanaafuu maal fayyadamne jechuudha manuma bilbilaa kana foonima kana fayyadamne isin argisiisaa jechuudha yeroo tokkoof irratti hin cuqaasa mana bilbila irratti yeroo cuqaasne haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa tuqaa sadeen fuula dura jirtu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa setting ka jedhu kanarratti kilik gootu sana booda haala kanaan isiniif dhufa bilbilli hundinuu tokkoo miti jechuudha kan settingii anama isinitti argisiisu kana hin qabnellee eessaan akka itti sirreeffattan isin argisiisa settingii keessan jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu yeroo inni haala kanaan isiniif dhufe maal gootan asirratti gadi buutanii calling contacts ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha as keessa waa baay'eetu jira jechuudha kanaafuu kan isin fayyadamuu qabda yeroo duraatiif jechuudha call forwarding ka jedhu kana fayyadamtu yeroo tokkoof irratti hin cuqaasa sana booda haala kanaan mata duree kana qabatee isinii dhufa call forwarding jedhee isinii dhufa sim kaardii yoo keessaa qabaatan sim kaardii keessan lamallee yoo qabaatan haala kanaan isinii fida ani amma laman keessaa qaba jechuudha kan irra cuqaasuu qabdan sim kaardii kana filadhuu naan jedha yoo sim kaardii keessaa hin qabaanne isin immoo kan irra cuqaastan jechuudha maal qafoo qofa yoo taa'e jechuudha hordoftoota kiyya more setting bakka jedhu irra cuqaastanis setting haaraa banattu jechuudha ani amma sim kaardii filanna filachiise waan ta'eef sim kaardii irratti hin cuqaasaa jechuudha yeroo tokkoof sana booda haala kanaan barbaadutti jira jechuudha kun hojjala kanatti yoo gadi buutan maal nuun jedha ready sitting nuun jedha jechuudha hanga inni reading ta'utti ni eeggannaa jechuudha sana booda haala kanaan mata duree kana qabatee isinii dhufa call forwarding jedhee mata duree kana qabatee isiniif dhufa jechuudha amma bakki murteessan asii jechuudha ga bakki itti xiyyeeffatuu qabdan asii jechuudha guddoon hordoftoota kiyya namoota sagalee keessan isin waraabuu danda'u akkasumallee kan isiniif bilbilame hundaa'u isin dhaggeeffatuu danda'u jechuudha akkuma argitan amma asirratti always forward ka jedhu kun jechuudha namoonni jechuudha fakkeenyaaf silkii teessan kana yeroo tokko isin bira ga'ee yookaan bilbila keessan kan harkaan fuudhe qafoo keessan qofaan akka inni forward isin godhuu danda'u isinitti himaa jechuudha kun amma asirratti akkuma argitan forwarding all calls to jedhee lakkoofsa nama na hordofaa jiru haala kanaan fuulduratti naaf kaahee jira jechuudha amma lakkoofsi kun guutummaan guututtu jechuudha sagalee kiyya waraaba jira jechuudha namni kun amma fakkeenyaaf sim kaardii tokko irratti namaatu na xalafe jedhee yoo shakke jechuudha sim kaardii biraa bitee yoo an bilbila kana keessa kaayyadde sim kaardii sunillee kallattiimaan koodii tokko naaf hin ergitu namuma saniif ergaa jechuudha hin beekamu jechuudha maaliif lakkoofsa keessa jira amma qafoo kiyyaatu xalafame waan ta'eef jechuudha qafoon eega xalafame maal godha koodii silaa bilbila kiyya irratti naaf ergu san jechuudha nama saniif ergaa jechuudha karaa kanaan jechuudha imoo namaa waasappii keessan haak namni isin godhuu danda'a jechuudha karaa baay'ee salphaa ta'een jechuudha kanaaf amma lakkoofsi kun sagalee kiyya waraabaa jira qafoon kiyya xalafamee jira jechuudha kanaafuu qafoo xalafame kana hoo akkamitti irraa balleessina ka jedhullee isin argisiisa always forward ka jedhu kana lakkoofsuma kana fuuldura jechuudha qastiitu jira qastii kana yeroo tokkoof kilik irratti gootu sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa amma lakkoofsi achirratti forward na godhe sun jechuudha haala kanaan naaf dhufaa jechuudha amma lakkoofsa kana irraa gubuu feetamoo haara'oomsuu feete yookaan itti jijjiiruu feeta jedhee dhufee na gaafataa jechuudha haala kanaan jechuudha argitanii amma asirratti hordoftoota kiyya lakkoofsi kun amma yeroo naan lakkoofsa sanirra cuqaase lakkoofsa nama sanillee bareetiin jira jechuudha kun amma lakkoofsi sagalee kiyya na waraabaa jiru sun akkasumas koodii kiyya dabarsee namaaf kennaa jiru suni isa kanaa jechuudha kanaafuu maal godhare
asirratti gadi bu'ee fakkeenyaaf haaromsuu yoon fedhe jechuudha yookaan lakkoofsa kana asirraa itti jijjiiruu yoon barbaade akkasumallee fakkeenyaaf lakkoofsa hiriyaa kiyyallee yookaan haadha manaa kiyyaa bilbilli kiyya akka irratti forwardii ta'u yoon barbaade yookaan akka isarratti xalafamu yoon barbaade jechuudha lakkoofsa san fidee asirra galchaa jechuudha. Kanaafuu yoo irraa balleessuu barbaanne lakkoofsi kun lakkoofsa hattuuti kan namni ittiin sagalee keenyan waraabaa jiru waan ta'eef irraa balleessuu yoo barbaanne maal gootan jechuudha feetan lakkoofsa kana yoo barbaadan haala kanaan kaansel irraa gootu jechuudha. Yeroo kaansel irraa gootan maal gootanii jala kanatti gadi buutanii oof bakka jettu tana cuqaastanii oof gootu jechuudha. Ni eeggan amma akkuma argitan hordoftoota kiyya jala kanatti yoo gadi buutan jechuudha update call forwarding naan jedhaa jira jechuudha haarawooma jira naan jedha. Amma haaluma isin argitan kanaan call forwarding ka jedhu qabxii baay'ee qabatee naaf dhufee jechuudha jalatti. Asirratti illee yoo gabbuun amma lakkoofsi kunillee na waraaba jira jechuudha hincitii kiyya waan hundaa'u dabarsee kennaa jira jechuudha. Kanaafuu yeroo tokkoof irrumatti hin cuqaasaa sana booda haala kanaan lakkoofsa kana ol naaf baasaa jechuudha. Kana gaama fakkeenyaaf ani irraa gubuu waan hin barbaadiniif nan haaromsamee fakkeenyaaf lakkoofsa kanarraa lakkoofsa biratti jijjiire isin argisiisaa jechuudha. Lakkoofsa kiyya itti naqeetiin isin argisiisan amma. Anamma kun akkuma argitan lakkoofsa kiyya itti jijjiiradheen jira jechuudha lakkoofsa biraatiin itti jijjiiradhe fakkeenyaaf jechuudha lakkoofsuma kiyyaan itti jijjiire jechuudha isin argisiisuuf yeroo itti jijjiirtan maal gootan update bakka jedhu kana cuqaastanii update gootu jechuudha sana booda haala kanaan updating setting jedhama setting kun haarawooma jira naan jedha jechuudha haala isin argitan kanaan amma lakkoofsi reefuun tanaa dhumti isaa jechuudha 30 takka amma kun 93 haala isin argitan kanaan itti jijjiiradheen jira jechuudha kana jechuun gaa nama bilbila keessan harkaan fuudhe yookaan ifaarra nuuqaa akkasumallee settingilee tokko nuuf sirreessi jettanii namoota bu'aa beekanitti yeroo isin kennitan namoonni dabaaf jechuudha waan akkana kana yoo kan isin irratti hojjetan ta'e haala kanaan bilbila keessa yeroo namarraa fuutan haala kanaan cheek godhadhaa jechuudha yoo haala kanaan ilaaltan jechuudha namni tokko sagalee keessan isin waraabuu hin danda'u jechuudha otoo rakkoon akkanaa kun isin irra geenye bilbila keessa yeroo kamiyyuu yeroo namatti kennitanii namarraa fudhatan jechuudha haala kanaan settingii isaa cheek godhuu qabdanii jechuudha bilbilli keessa yoo settingii kana isiniif qabaatu baate eessaan akka settingii kana argatta settingii keessa galeen isin argisiisa. Settingii bilbila keessanii keessa eega seentanii bakka sarchii kanarratti maal jettanii barreessitanii call forwarding jettanii barreessituu jechuudha hordoftoota kiyya haalaan amma asirratti isiniif barreesse kanaan ni barreessituu jechuudha yeroo isin call jettan ufiinuu gama gadiitiin isiniif bahaa jechuudha sana booda kun hojjala kanatti akkuma argitan maal nuun jedha call forwarding nuun jedha jechuudha kanaafuu yeroo tokkoof irratti cuqaasna jechuudha yeroo nu irratti cuqaasne haala kanaan nuuf fida jechuudha amma kiyya sim kaardii waan keessa jiruuf sim kaardii kiyya na filachiisaa jechuudha isin yoo sim kaardii keessaa qabaattan haaluma kanaan ilaaltu jechuudha yoo sim kaardii keessaa hin qabaanne immoo more setting bakka jedhu cuqaastanii kallattimaan keessa isin seensisaa jechuudha anama fakkeenyaaf sim kaardii keessaa qaba waan ta'eef sim kaardii kiyya na filachiise waan ta'eef yeroo tokkoof irratti cuqaaseen seenaa jechuudha hanga inni readingii ta'ee dhumuttu inni eeggannaa jechuudha hordoftoota kiyya sana booda haala kanaan nuuf banamaa jechuudha amma akkuma isin argitan kanaan lakkoofsi kiyya karreefu hangamasitti itti guute sun kun haala kanaan amma asitti naa dhufee jira jechuudha isiniif galee hordoftoota kiyya settingin tokkoma jechuudha fakkeenyaaf bilbilli tokko foonii irraan kan hin qabneetu jira saniifin isin argisiise asirratti dhuftanii always forward bakka jedhu kanarratti lakkoofsa ofirraa ilaaluu qabdan lakkoofsi namaa as keessa ni jira moo hin jiru walumaa galatti settingiileen afuran as keessatti isin argitan kun jechuudha balaadha jechuudha hordoftoota kiyya balaadha waan dogongoraati jechuudha fakkeenyaaf namoota isin hordofuu barbaadan qofa jechuudha lakkoofsa asirratti guutamee jiru yoo kan jiraatu ta'e namoota isin hordofaa jiran tahuu beektanii ifirraa balleessuu qabdanii jechuudha haaluma reefun tanaan isin argisiise saniin kan asirra jirullee ofirraa balleessitu jechuudha lakkoofsarra tuxxanii jechuudha lakkoofsa akkanaa kun yoo jiraate irratti cuqaastanii sana booda asirratti gadi buutanii oof bakka jettu tana cuqaastanii oof godhuu qabdanii jechuudha ofirraa guutummaan guututu keessaa baasuu qabdanii jechuudha haala kanaan sirreeffatanii hordoftoota kiyya bilbila keessan jechuudha karaa baay'ee salphaa ta'een eeggatuu ni dandeessu jechuudha. Namoonni baay'een yeroo baay'ee bilbilli kiyya yeroo imoon hin banadhajee akkasumallee waasaappiin hin banadhajee koodii naaf hin ergu akkasumallee yeroo namni naaf dawwale natti hin buu jettanii jechuudha yeroo baay'ee komantiillee kan barreessitanii fi yeroo namni nama gaafatu nin argaa jechuudha kuni sababa guddaa kanaaf kan sababa guddaa ta'u settingiilee anamma isinitti argisiise kanarratti lakkoofsa namaa ofirraa laalaa jechuudha maaliif silkiin keessan qafoon isaa jechuudha xallafamee jira jechuudha sim kaardii kamiyyuu haaraa bittanii yoo isin bilbila kana keessa galchitan jechuudha biyya kamuu jijjiirrattanii yoo isin
sim card haaraa bitatanii bilbila kana keessa galchitan kallatti maan jechuudha namuma saniif koodii ergaa jechuudha malee isin bira hin dhaqqabu jechuudha sababnis qafoo isaatu hidhamee jira waan ta'eef jechuudha haala kanaan qafoo bilbila keessanii kan hidhamee iccitii keessan baasaa jiru ofirraa hiikuu ni dandeessanii jechuudha egaan hordoftoota kiyya baroomsa har'a isiniif qabadee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalle kana akka isin gammachiisuu fi akka warra baratanillee abdii guutuun qaba marre isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan jechuudha akkasumallee viidiyoon dabalataa nama hunda dura akka isin bira ga'uuf mallattoo all notificationii tanarra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha viidiyoon kunillee yoo isinitti tole like godha akkasumas hiriyoota keessan bira akka ga'e namuu irraa fayyadamuuf share waliif godhuu hin dagatinaan isiniin jedha bakka isiniif hin gallinillee komentii jalatti naaf barreessa akkasumallee warreen hanga ammatti baroomsi keenya isin jala darbe mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaasati viidiyooleen barnoota baay'eetu as keessa jira akkeessa waan barbaadda waan bilbila keessanii wal qabatu hundaayyuu as keessa ni argattu jechuudha yoo as keessa dhabdanillee hordoftoota kiyya komentii jalatti naaf barreessa yookaan yoo fagoollee hin deemnu jettanii waan gosa barnoota kan isin barbaadan hundaa'u asirratti as dhuftanii jechuudha products bakka jedhu kanarra yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha mata duree irra kaayetiin jechuudha haala isin ajaa'ibsiisuun as keessa isiniif kaayetiin jira barnoota tiktaaka barnoota whatsappii barnoota facebook akkasumallee barnoota youtube akkasumas barnoota aappii bilaashaa fi barnoota aappii imo ka jedhu jechuudha hordoftoota kiyya hundaa'u keessaa argattan viidiyoo 15 viidiyoo 20 viidiyoo 10 tokkoon tokkoo isaa keessa jira jechuudha haala kanaan jechuudha ilaaltanii sirreeffatu hin dagatinaan isiniin jedha warreen gara peejii Oksijii miidiyaa neetworkii jalaan hordofaa jirtanillee follow godhuun barnoota guyyaa guyyaan nu gadhiifnu hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha baroomsa irraaf qopheeffadhelleen asumarratti kan raawwatu ta'a baroomsa itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.